كسان إساني ملكاو إساقو إني إسان كتو كان والله أنا دوتك إدا أفي حاجة فيديو إسا تعرف وارجع لعنقتها كوان وبلسخي يا خوجي ألا دتي بوي والله دوتك كان جمت فوق أدوي شيء سنة جست كريفة تشيزون والله دوتك كان جوز أنا كأشي أنا أكاي إشي والله بالله أنا كأي تمام متاعيان إيرانا متور بغيسنا لدن وبليان إيرام عليه بليان لانك يرو تكا قدانا فاني فلاتي خجديم كأولديم كفولو بربادو جيمي تباتو كصدقة كداتو إشومان كدات كسو جدا كداتو لين إشومان كدات يو إشي متاعي كنا كاسي وانت كنا رجع والله ما قارر قال له ما تشو تكامفل تكامفل الرئيس نمنا تنسير هادوبتو اوكي ورجي بدمن السلام عليكم هادوبتو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمزي توقفا يدو تكا جلتومي والله يدو تكا سجلتهم فدا تانسي ربين عمري كان كينو فاديرسو أكن مرة ربين حق أكن الرسياتور سيسو dhugaa dubbachuu fi Oromoon nama dhugaa dubbatu hin jaallattu. Wallaahi haa ta'u garuu ati kan dhugaa dubbattuu fi nafsee keetiif malee namaaf miti galatoomii siin jedha. Ummata kunniin ofitti si harkisee waa hedduu siin jechuu danda'a. Yaada kan keessa jijjiirsisuu fi hedduu yaada jechuudha. Kanaaf dhiifama. Ati waan sammuu kan kee keessaa qabdu waan gadi qabattee gadi hin baate waan ati duraan beektu kana amala kan keessa kanarra hin jijjiiratini akkanumatti jiraadhu akkanumatti fufiinsi hin ja'a. Ana akka kiyyaatti garuu wallaahi hedduu takka si dinqisiifadhallee hedduu takka si galatoomfadha jechuudha. Maaliif jennaani Oromoo sa'aa kanatti gadi ba'ee dhugaa dubbatu hin jiru waan ta'eef eenyu anarraa ukaasee. Kanaafi hedduu takka nu galatoomi obboleettitee nama taa'u nu qabdee maakii jechuun Oromoo kutaa 11 hunda malee nama takkaa miti beekaa wallaahi nu gaasiniin jaa maakii jechuun intalaa soo taate dhiira soo taate intala dhiira caaltu jechuudha maakii jechuudha kan ilmaan Oromoo tana hundaa bira gadi dhaabbattee nama hundaaf miskiinallee wallaalallee hin jedhe nama hunda bira dhaabattee nama qarqaarsaa turte. Asliidhaan isiin jedhan waa baay'ee jechaani turani saniin mataa isii cabsuu dadhabanii amma waa baay'ee qotanii ol baasan jechuudha. Uummanni kun uummata faaraa wallaa uummata waan beene jechuudha uummata sagate namni akkamitti foon ofiit irratti waan akkanaa dalagu waan hin ta'u garuu wallaahi dhugaa dubbachuuf osoo Oromoon kutaa biraasitti irratti duulee natti tola jechuudha. Maaliif kutaa biraa waan ta'aniif isirratti duulan jennee fudhachuu dandeenya garuu foon irratti murani maaliif akka isaan akkanatti jazbaa ta'aniif bichaa wallaalee wallaahi laaziim jechuudha. Osoo kutaa biraa narsiidha fakkeenyaaf osoo isirratti dhaqee duule sababa kanaaf akkana isii godhanii jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Namni akkamitti obboleettii ofitti irratti haadha isii ta'uu dandeessi intalli tun obboleettii isiitii irratti duuluu hin qaban jechuudha. Wallaahi laaziim of kabajaatii ta'a. Akkasumallee jechuudha inni lammaffaan isiniin jedhu moyattiin kan isiin jaallatte kan isii gadi osoo hin taane kan isii oliiti beekaa beekumsaalleen waa hundaalleen jechuudha. Nama wal qixxaaye nama akka walitti wal argate waan ta'eef wallaalaa akka keessanii kana isiniin haasayuu osoo hin taane nyaara isaaniitiin isinitti haasanii isin bira taran jechuudha. Jara kana addaanis baasuu hin dandeessanii wanti isin gootan illee hin jiru. Ilmillee ka jaallatte ilma baaleeti ilma sikkoo mandooti. Uummata jaalalaan beekamaati. Intallillee intala abbaa gadaati waan taateef intala warra hayyuuti. Intala jaarraa abbaa gadaati waan taateef namni duubatti isii deebisu takkaas hin jiru. Warroonni inaaftaniitiin hin jettani inaafama keessan uffata ofirraa hin fixinaatii dhiisaati. Maakiin mootuyyuu rabbi umrii isii nuuf haa dheeressu. Isaanillee nama walitti dabalamee nagaan waliin jiraachisu rabbi nuuf haa taasisu. Jabaadhu ati ramzi hedduu takka nuuf galatoome obboleessa kiyya qaalii nagalchuu keetiifis galatoomi. Isin hundaayuu rabbi umrii keessan nuuf haa dheeressu. Dhugaa dubbachuu fi namni dhugaa yeroo kanatti hin argamu hedduu takka galatoomi siin jaa sitti dheeressee jira dhiifama naaf godhaa hin balleessi. Galatoomeetis surjii. Qaalii. Aliyaa mee dubbadhu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.
maashaallah tabarakallah yaada bareeda beektanii baay'ee namatti tola. Kalee galgalalli mana chookkiriitti si argee ture. Galatoom garuu ati gadi baatee wanti kun viidiyoo kun yaada uummanni jedha malee viidiyoo kun kan dhufufle malee uummata arra jala seente jala hin seeninayyee. Kam isin jettu sanitti warroota kinoo isii ajandaa barbaadan san jalaanillee sagalee keessa waraabamee deemuun argee. Qaama koleetti teessin jesetti nageen gas. Yoo isaan geemisee argatan maakii fa'aa waliin nuti walumaa jiru. Waan tokko ittiin turtanii yaadessanii geemi warroota nama arrasu kana jala teemtee ilaali. Wallaa dhugaa dubbachuu baay'ee Abu Ramzi nama larrabsa Ramzi amata meeqa duraan beeka wallahi lazim sijjamar Ramzi nama jechaa nama qodhoo miti. Segalee asirratti darbee dubbachuu dhiisitii nama afaaniin oggoo hojjaa soonu jecha nama deebisuu miti. Segalee sanumaaf gasti xeebanadhuti fataa jeyaayee Ramziyee. Ayyee fayyaa rabbi si haa kennu. Anto. Waya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa qabdani? Iya, Allah alhamdulillah. Nama haasawaa jira, ayyaa haasawaa. Haaso yaada keeda warfadhu hin sodaatin. Yaada bareeda irra jirtan wallahi. Namni beektaa uumaa. Fadhee walirratti oola. Maakiitti dubbataa turtan san namni kokkotee gadhiisu argee jira. Galatoomi osoo dhugammaanuu akka isaan jedhan san taate intala shamaraa takka hin dhoysanii fi hin sattaranii ati garuu dhugaa jirtu dubbattee galatoomi. Ijoolleen teennata Harargee si fakkaatan akka kee kana ijoollee dhugaa shamaraa baasanii ijoollee shamararra duulanii miti. Shamararra harka qabanii kanaaf galatoomitiin jechuu barbaada. Okay, galatoomii atillee obboleessa fayyaa. Oromiyaa. Ishi haasoo hojjetan jennee maayikii qabanne rakkoon qaba. Haasoo yaada keeda warfadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah. Wadduu takka si galatoonfanna obboleessa kiyya qaalii ati ol baatee dhugaa dubbachuu keetiif baay'ee takka si galatoonfannaa nu galatoomii nu jiraadhu sin jenna. Atillee hedduu takka galatoomii. Mee maal jettaa? Waan deddeemu jiru kanarra. Maal dhaamsa? Maalatis wanni dhaamsa qabuuf maakii qoree arrallee boruun. Afaan irra sirraa fudhadheedha. Dubbiin bar dubbiyyuun qabdu ibidda bobahaa ture ati bishaan itti nayxe dhaamee jira waan dhaame sila amma dubbiyyuun qabu beeta dubbichiyyuu dhumatee jira waan dhumate garuu dhiironni keenya waan kanarraa barachuu qabdan. Dhiira akkanaa kanarraa waa barachuu qabdan. Warroonni shamara keenya viidiyoo dhugaa of biraa qabdan. Waan akkanaa kana micaa kanarraa barachuu qabdan. Ka kijibaan namarra duultaniiyyuu miti. Nama gaariidha. Gize sa'atii ammaa kanatti namni nama beekamaa tokko akka itti cabsuun soqa malee akka haqa isaa galchuun hin godhu. Garuu micaan kun haqa isii galchee warroonni ammoo isii irra duultanii dadhabina sammuu keessaniiti hangara kiyyatti hin godhamu hin ta'ullee kun ammoo isinirraan eeggamu akka dhiira tokkootitti dhiirri intala shamaraa takka harkarra qabu qaba. Shamara jechuun haadha obboleetti waa baay'eedha. Kanaaf isin balleessite harkarra qabuu qaba. Isin ammoo warra jecha takkaaf gocha jecha takkaan nu dhaga'uu dhabde ajaja keenya fudhachuu dhabde jettaniitiin waan lafa hin jirre mijattee kanarra oofaa turtanii
I think kalelle jechoota garagaraa dhagayee ture haga micaa kana doorsisanii fidanii micaan kun yoo du'esitti itti gaafatama haga jedhan mara turanii micaan nagaumaan ammas kunoo laayifii jira isa kana namni isa doorsisee isa as gaddadee laayifii isa fides hin jiru isin akkanumaan galata dhabdanii intallillee takennamte warra waaqoo guutuutiif takennallee warra jaarraa abbaa gadaati warra kareellee wajjin qabsaa ture warri ammoo ijji isin diddiimattu ijji akkuma isin diddiimattetti jiraattanii diddiimadhaa ijji teessan ammallee haa diddiimattu isiniin jenna galatoome obboleessa kiyya galatassi mala dhugaa rabbii dubban. Ramzi dhiifama wajjin Nuraddiin Abdulaziz walaloo qabaa fi nagalchii isin jechaara sagalee naaf ta'i isin jee naaf ta'i naan jee dhiifama. Nuraddiin Abdulaziz. Nuraddiin Abdulaziz. Lakkoofsa tokko barreeffadha. Asumaanuu dhiifama warra jala jirtan namni 400 kun micaan kun I think YouTube qaba jechuudha genne dhaqaa subscribe godhaafi wal jajjabeessuun tanum silaa isin nama dhugaa dubbatuu fi nama kara dhugaa irra deemuun jaalattani dhaqaa subscribe godhaafi namni 460 Nuraddiin Abdulaziz. micaan kun YouTube qaba jechuudha genne dhaqaa subscribe Isa kana miti kana caalum madalaan. godhaafi wal jajjabeessuun tanum Nuraddiin. Sabakaan kee dalga. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome. Iya, nol baso kayak TV sedu tak kagalat kami sejak berbeda rapsi. Jadi fama ji si wari gali gurus gubai gurus karena mau kalau lawat kos kabu dap soye tidak berfacu berbeda. Malif. Sila. Tak cuma nak ketik abe. Oi, udah mati jirat, sila biji jirat deh. Akat tol fude ten. Acha sehaya video tak ada mereka mana. Desi akimi kami nolla futa. Tamid. Ana nolla futa dan desa bisa. Kilometer. Amber Johnson. Ani bar Johnson nolla futa dan da bar ummata agarte akat cek sawal tum sani nolla futa dan da. Kilometer. Kilo mekas perkataan kilo torbata mau kilo jatuh misal. Cuma kilo jatuh misal. Irti kilo di bawah lalu musuh tiada betul. Jadi amber nada. Warta terus rotor asih. Rotor adi. Bilang kamera rotor adi. Rotor ham. Rotor misal tu orang betul. Jatuh ni bisa. Anak mau guna nal rotor fakar dah ulai segar sisu. Yang okay. Fatal kudura. Anak rotor dah. Kancara anak rotor dah. Wallah dalam akat dikasih tulisan irti nukhofti. Anak mau warda on dah beliau kamu dah betul ni jadi. Wallahi bisa. Wallahi nama kekhaiti khalat. Yon sintu maje wallahi sintu ma bisa. Amber biye khenya tipsa. Iran tuma udda de baranjole biye tiya na kafardu. Yon ana fetu wallo lem oso atin ninda ite yadinin de sigagabsan. Warra mana warda tanis warra mana kaya jir tanis bodat ni tabanna fat ocin dance tabanna borda ada dance du kerra kabna momadun afrika be tanis kota warri dance sukun Abo dance nutin tabati so mana asde ma dance male dance injin male dance mal singe nam tabati dance tabati amara ge dance tabati ya dance tabati apa ana kilo wartan tiga amara bar namni kilo chanta ma bari kilo di du kerra kasaba Ati kilo meka gize kana. Ang kilo torbata mo muka. Atin kumu. Tos. Enu atin kumu tiya tay kanan to fatin tiya majulaka. Wanam sinjura ge warda wallahi na nasana danta. Ati mali parta ko ibsa. Ogu wasinje ma nanin jenne. Why? Mali parta to ogu wasinje ma nanin jenne. No, Nuraris atin kumu masanu. Ibsaan kun bar kaysana jaalata waanaan jooba udde waanaan joobar wallahi ibsaan kun miskin Maal waan ta'eef si jaalladha jaartii qaba. Likkis kisaami. duuba gisee waasinje mafra waanaan jenne Namni wal beeku wal kabajee waliin jiru qaba waan waliin jiru akkatti ilaalee jiru qaba. ati ogunatiin kun mosinje
maaliif akkana atiin tun aqoo atiin tun akkam seedasi atiin tun akkam seedasi aartee akkana kana ogulan dhaggeeffadhu an nugistitii teessan munaanizaa teessan tayoolaal nama tumtu nama tumuu danda'a.